firaasha qopheeffannee laadii gubbaa qamaa jirra. Waa'ee filannoo maal jettan mati? Filannoo keenya irratti ni jawaareessina jaan. Ni jawaareessina? Quba shaniinuu ni jawaareessina. Istummaa miqqanyummaadha. Laayikii bira kutanii akka tola xaa'oon. Miqqanyummaa maal afaan Oromoo? Miqqanyummaa moo waaqaamaa jaama. Waaldaa maqamaatii yookaan miqqanyaa. Egaa amma keessummaa gibiratti argama. Hayyee. Aboo jaal keessummaa. Jaal akkam? Nagaa. Fayyaadha. Fayyaadha. Fayya. Laal seenaa kee internet irratti arkeetiin namni hedduu miidiyaaleen hedduu si arkachuu dadhabanii akka addunyaa kanarra naanna'anii si dhaban dhageetiin anillee laal amma waggaa shanaffaa ergaan si barbaadu eegale har'aan si harkadhee baga gammade gammachuun natti. Baga gammachuun guddaan alamaa sitti dhaga'ame. Alamaa guddaan sun. Anillee baga kaameraan irra natti as garagalee akka gurnoofitti. Maaltu si dhaga'ama kaameraa kana dura yoo. Kaameraa kana gisee hedduun yeroo nan barbaadu sanitti waan dhufiniif waa'ee seenaa milinikoota waa'ee seenaa hayilasillaasota waa'ee uummata addaafneedha seenaa akkas dila takka odeessuu keetiin kaameraa itti dhabe duuba. Kaameraa itti dhabde? Kaameraan itti dhabe amma zabana kaameraa waan dhufneef waa'ee kaameraa kanaatiin wal qabatee iddoo asonna meef maal fa'aa gaafii qabda. Hayyee amma mee ati jalqaba irratti maqaan kee eenyu? Maqaan kiyya Quxxamaan jaama yookaan Qurxiin jaama. Quxxamaa. Nama Chaayinaan qaxaqqattee tolchite meediin Chaayinaa. Made in China da. Nama China demat. Made in China. Akka hiika biyya keenyatti immoo nama qurxii isaa beekee qarxii qamoota. Nama qurxii isaa beekee qarxii isaa qamoo. Qamoo. Amma qarxii meeqa qamaati hangarra? An qarxii 260 to'aga 70 takka qameetiin jira. Qarxii hanga 70 qamaati. Akka 2000 illee qameetiin jira. Okay. Kiilota. Amma mee ati amma maraatuma sadarkaa meeqa faarratti argamta? Amma namni qamaatiidhaan wanni fidu faayidaan qamaatii maraatuu yookaan dhamaatii fitti. Dhamaatii fitti. Ati amma digirii irratti argamta si'a? Amma diploomaan qaba. Diploomaa qabda. Dhamaatiidhaan. Dhamaatiirra hin jira. Okay. Baatii tokko booda. Kana maraatuu wajjin siine. Hin geeddaramne kana maraatuu wajjin geeddaramne. Ganaan tartiibuma kanarra piroosesa eegaleetiin jiran. Piroosesa irra jirta jechuudha. Amma dinkuu dayyaasii fi akka fandisheen baanu dinkuu dayyaasii fi mootummoonni qaama nagaa Oromoo callaa ta'an dhufanii raamatoo nu godhan raamata isaanii kanarra biigatitti fummaata inneen ilaallaa jechuudha. Nurra isinii jira isinirra rabbii jira jettanii. Akkuma samii koornizarra akka koornizarra jirtu kanatti isaanirra nurra isaantu jira akkatti olo. Ani immoo kana ajaa'iba maal akka ta'e beektaa? Sammuma takka jala jirra kana ajaa'ibsanii jira. Way ajaa'iba akkasuma. Nama ajaa'iba sammuma takka jala jirra. Sammuma takka jala jirra nuti duumessa jala jirra. Agarsiisa. Goojjoo jala jirra goojjoo. Mee amma abiyyi fa'aa yaan dhahamsatti qabdu amma mootummaa nama biyya bulchu. Amma abiyyi kuni. Dhahamsa maal dhahamta? Osoo mallattoo sabiyyii fitti finne mallattoo sabiyyummaa isaa fiddee hin buxxolleessine seenaa qabatamoo ta'e taagarraa Oromoon aangoo isa baafta kana galmaan goo qaba inni. Galmaan goo qaba. Dhiiga wareegama kana wanta kafaluu qaba malee dhiiga irratti ida'uun qabu. Amma isin akka seenaa dhageetti duraanis minilik wajjinis turtan jaama jechuun yeroo minilikis illee nama lubbuun jirtu qaamaa qalbii teenya nu fuudhe inni haadha isaa salu. Nama nu maraache inni nama nu maraachuudhaan sadarkaa tokkoffarra ture milinik jechuun nama hamaas taankii dhiiraan inni. Nama bikka takka taa'ee nama ammallee qabriidha haa kun godhu jiru fakkeenya. Ammallee qabriidha. Nama gurraacha wayitan arkuyyuu milikuuna fakkaata wallaahi waan seejaa narrallee ilaaliidhaadha nama gurraacha gurra argaa milikuuna fakkaata. Ati diimaadha. Diimina hin qabu. Amma gaala Oromoon teenya magaala irra guddisee sanyii mililikti gaafas warra mililik ijaan argeetu nuurosa xixxiife gurraacha. Gaarnoota keenya turtiin nuti keessummaa keenya qurxamaa wajjin taasisaa jirru ammallee akkuma itti fufetti jira. Qurxamaan haasaadhaan koflaan akkanatti nu qurxu jira. Qurxii isaa beekee jira. Amma inni maraatummaadhaan dippiloomaa qabaa jechuudha. Digirii gaafa PhD dalage maraataa jaama. Amman gammaa maraataa. Kana fa'aa keessattuu yoonii fi sirni ol dhaqqabuudhaa sirni ambulaansummaa takka hin jiraanne hara digiriitti achi fayyoon ol. Okay. Mootummaan dafee birmatuu qaba. Birmatuu qaba. Osoo qiyaamaan lamaffaan dhaabbanne birmannoon nu bira dhaabbatuu qaba. Mootummaan nama maal godhuu qaba jettee? Mootummaan artiilee Oromootis ta'e artiiloota namoota Itoophiyaa jiru Oromiyaa jiru keessattuu. Sagurtama maaliif garasti ta'e gamas maal shunquuqatte lafa. Dachii tanaan naamuu cicaata. Dachii tanaan naamuu cicaata. Amma nuti osoo liiftiin ta'an addunyaa tanarratti dafee nu fullaayisuu qaba. Gruupii tana osoo liiftiin nuti amma biyya tana keessatti xayyaara takkaa xuynee hin beeknu qubaan. Foto maa bira kaaneen beeku. Foto bira kaaneen beeku. Boolee jala dhaabbannee fotoon kaan. Boolee garan beeku. Paraadoo yaan takkallee takkaa qubaan tuquu dhiisi keessaa hun seeni. Foto namni silkii keessaa hin qabne meeqaa jiru? Bar silkumaa silku amma silkeetiin mana qabdu sanaa tanii hin qabne faadha. Nama Oromoon teenye gadiin kanaa warra dhabeeyyirraa. Kana maaltu fide jettee? Kana hunda roorroo Oromiyaan du'insarraa. Silaa diqaalaan ishii taajiraa uummarraa qabdi.
Oromoon diqaalaan ishii taajira hundi ishii taajira dhaabbatee horteen. Amma sirna beelaa fi cinqiidhaa kafacaase akka bishin gaddi milinikii fortee isaati. Amma beek filimatti hin jiru waan dhugatti hin jira. Sigala? Waarii booda immoo kara filima geeddaramna siin jaa akka maraatuun fullaa yoo furmaanni dhufe ni filimeessi ni ofeenes. Waa'ee filannoo maal jettan mati? Filannoo keenya irratti ni jawaareessina. Ni jawaareessina? Quba shaniin ni jawaareessina. Waan biraa takka hin goonu. Carraan nuti kan nuti akkittiin san. Illeen ofuma kaabinoyne ofuma qeerroyne itti foolisoynet nutummaan eene akka hin laxxaqamne akka hin zarafamne jawaaraa'uu qaba. Jawaaraa'uu qaba. Adamni ni jawaareessina. Ni jawaareessina. Bilchiginnaan amma qarshii kun dhibba isinii kan na filaa jettu. Baamti osoo maappii adaamaa kana guutuu naa kannanii ani amma hin filu abiyyi. Numa jawaare. Abiyyi sabiyyi. Hin filu. Abiyyi dubbii fitee jira. Hin lagoo bakka kanatti. Gaafa duraa sanatti abiyyi hin jaalanne qoy gaafa duraa namni hundinuu jaalate. Dhugaa jaaladheetiin jira faarseetiin jira. Maal irraa si jibbite? Khaolsi fuudhe suuta lafa siyaaqaa osoo hin joochiif gad darbe baqaqee jira nama baqaqee maaliin jaaladha. Nama adda baqaqee maaliin jaaladha. Akka killee ta'e jira khaolsi. Akka killee. Numa dhoye. Numa dhoye hin hafne wanni ta'a. Walitti irra hin taatu. Bakka hin taatu. Akkas ni akkasaa'e. Hayyee qurxamaa kiyya waan haasaadhaan garaa kana na qurxiteefis waan yeroo keenyaas nu harkaa quqqurxiteetiifis hedduu galatoom. Hedduu ququrxamuun jaa. Naa baaruu jirta moo na galateef. Hedduu milkaa jechuudha afaan Oromoo. Milkaa jechuudha. Amma gaa sirballee baasuudha deemta jechaan dhagee. Sirbee wanni albama 36 qabaa lafa. Albama 36. Kan hin bahin jechuudha. Ka gabaarra noolin. Gaafa duute baasute. Wanni qabritti hin baasaa osoo hin ta'in amma boolla qotanneetti la firaasha qopheeffannee laadii gubbaa qamaa jirra amma. Fiizaa eeggatu jirra. Du'a. Fiizaa eeggatu jirra. Sigale? Amma faayinaal irraa hin jiru. Dafnee osoo duuti asirraa nunna ta'in dawaa HIV harkamuu qaba. Istummaa miqqanyummaa laayikii bira kutanii akka tola xaa'uun. Miqqanyummaa maal afaan Oromoo? Miqqanyummaa moo waaqaamaa jaama. Waldaa maqamaatii yookaan miqqanyaa. Maqaama jechuudha. Waldaa qamaatii yookiin miqqanyummaa. Amma warri istiin qabne laayikii fi sabskiraayib godhuu nama hin dhibdu akkanuma godhaa qubumaan tuqanii sabskiraayibanii. Sabskiraayib godhaa achumatti sheer waan nama hin dhibne sheeruma godhaa san booda. Kemboon entertainment. Kemboo fi wannillee galamsoo illee guddisaadha. Hamillee isaanii tana bakka guddoo akka geessan. Mee galamsootiidhaaf intervii godhiif gaafii gaafadhu. Mee gaafiin akkam faan gaafadda. Maqaa isaa irraa ka'iiti intervii. Maqaan kan kee eenyu jennaan fakkeenyaaf galamsoo irra hojjetta jaanii. Mee maal fa'aa hojjettaa fakkeenyaaf. Maqaa keetirraa. Egaa akka nama waliin beeknetti giseen taatu. Maqaan kee eenyu siin jenna. Maqaan kiyya Zamano naan jaani. Galamso Wood YouTube channel irra hojjedha. Kemboon entertainment areaadha ana hojinti. Hayyee duuba wanni ati hojjechaa jirtu aartii maaliin wal qabate sirna maal ibsame milinikoota moo milimeellomoota moo milileemoota. Oromeeyyiidha. Oromoota. Oromoota. Isaan guddisuu irratti kan Oromaa'e moo isaan dhabamsiisuu irratti. Isaan aartii mataa tana guddisuu jajjabeessuudhaa fi akkaataa aartii teenya tana itti guddisnu namuu wal danda'ee wal bira dhaabbachuudhaan amma Kemboon entertainment wajjin wal barbaannee walitti dhufneefis aartii teenya tana akkamitti wajjin guddisnaa ta'e jechuudha jechuudha. Aartii guddisuun moo waan gaariidha. Aartii xiqqeessuun waan badduudha jenna. Mililikun maadhas. Nuti amma Oromoon waa hundaanii boodatti hafa waan taaneef qabeenyaanis aartiinis takkaa namni laayik sheer nu godhee hin beeku. Takkaa kanatti illee onu argan nugguun amma takkaa sitti nagguun aan jette reefu. Fuula kana nagartee nagguun aan jette. Ati amma wanni Galamso Wood irratti amma namoota akkana isin mudanne biyya tana eefa dhuftani. Biyya tana eega dhufne namoonni hedduun na beeka. Zamano mix Galamso Wood hedduun na dubbisa. Kun immoo akka hojii gaarii hojjedhu na godha na jajjabeessa. Fuula nama hedduutiin hin beekama jechuudha. Dubbii heddummeessuu qofa osoo hin taane laayikii fi sheer godhuudhaan si bira dhaabbatanii jiran addunyaarra si fammasiisuudhaaf aartii Oromoodhaa guddisuu irratti gahee guddaa taphatanii jiran uummanni si dubbisu. Bakka sanatti xiqqoo dadhabinni ni jira. Namni keenya waan fi kana hedduu sheer godhuu irratti xiqqoo dadhabinni ni qaba. Amma fuulduraaf himaa jirra jechuudha ni bara. Warri dadhabina qabdan kiniin jajjabaa dhugaadhaaf jajjabeessa jenna. Isa kanallee nu jabeessa Galamso Wood akkasumatti boykoodha boykoo. Kemboon. Kemboon. Kemboon Wood. Ni murtoo ni maqaseessita. Amma karaa gabaabaa asumarratti SMS keenya dhaabnu taafti yeroo yoo malqiyaamaa walitti deemu. Ciao. Kemboon entertainment sheer godhu. Egaa hordoftoota keenya asitti gaazexeessaa keenya har'aaf nu wajjin hojjechaa ture qurxama haala kana intervii nu godhee jira. Xumura irratti ani immoo Zamano mix gaafii lamaan tokko gaafadhee xumura jechuudha. Zamano baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu bitaan. Okay, Zamano jecha jedhu kuni qoy jecha eessarraa dhufe Zaman
jecha afaan Arabaati. Zamaan jechuun teknooloojii jechuudha. Zamaanoo jechuudha. Okay. Zamanaawi akka afaan jaaniin sana jechuudha. Okay, Zamano mix wajji jirra. Zamano mix kun yeroo baay'ee FB irrattis Telegram irrattis YouTube irrattis beekamaadha. Gara biraatiin immoo Galamso Wood kan jedhu irratti baay'ee beekamaadha. Har'a immoo dhufee nu wajjin hojjechuudhaaf as nu bira jira. Baay'ee galatoomi. Mee karaa experience kee share itti nu gootu irraan akkamitti si guddachuu danda'e yeroo meeqa sitti fudhatee kan jedhu. YouTube channelii gahee guddaa ani caalas kan Galamso Wood irratti hedduu goone. Naannoo keenya san irratti gisi dura. Dhuunfatti SMS akka goonu takkatti deemnee akkana SMS nu godha jabaadhaa nu jaa nu bira dhaabbadhaa. Galamso Wood channelii jawwannee diraamaa keenya akkana dhuunfaadhaan namaa daddabarsuudhaan jechuu baay'inaan lafatti ilaalaa ture namni. Amma karaa keenyaa sanitti YouTube waan miti. Bilbila keessan nu beekan. Walii dabarsuun. Ka download ta'e jechuudha. Qabu'e jechuudha. Akkati itti aansuun immoo hojii lammaffaa namni si barbaada. Hojii lammaffaan isaanii isarra baay'ee seegaa YouTube irra si barbaadu jechuudha. Karaa sanii qabsoon nuti goonee Telegram and Facebook and follow Facebook haatiin illee dhiibbaa guddaa waan godhuu dandeenyuuf ana caalas AB promotion kan jaamu hiriyaa kiyya. Kan si hojii yeroo baay'ee hojjetu. Isa YouTube channel kanaatu hedduu isa bakka. Isaatu hedduu treat godha. Treat godha. Okay, warra akka keenya YouTube qaban yookiin immoo YouTube banachuuf fedhan yookiin immoo YouTube banachuudhaaf yaadanii akka isaanii guddatu shakkuudhaan yookiin banatanii fa subscribe osoo harkatiin turanii maal laamta? Akkamitti akka guddifatan? Wanni dhaamuuf abdii murchoolu ammas namoota xiqqoo wal dura jiran akkaataa wal dura jirtuun subscribe naa goosisii takka hiriyoota keetiif takka channel kan keetirratti na beeysan adalagi amma namni keenya wanni inni qabu channel irra walirratti beeysa waliin dalagu akka yoo nama kanaaf beeysa dalagee fi kasaa jalaa badu akkasitti yaada sanii miti akka namni akka wal dura jiruun step wal dura jiruun wal beeysisu atis garuu xiqqoo hanga danda'amutti lafa'uu qabda tattaafachuu qabda nama xiqqoo nama hanga tokko qabattee kee lama qabatteeti nama beeysa gaafatta. Wanti xiqqaa qabattee namni sin fudhatu osoo maan dalagin namaan na gargaarallee itti biiksheem. Baay'ee namatti tola. Isin immoo warri daawwatan asirraa muuxannoo hedduu akka harkattan abdiin qaba. Ammas immoo warroonni akka keenya YouTube qabdan yookiin immoo YouTube banachuu feetan yookiin immoo banattanii subscribe hin arganne laffaatii yookiin immoo muuxannoo asirraa tattaaffii guddaa gochuu qabdanii muuxannoo asirraa ni argattan jennaan. Kanarraan kan ka'e immoo qulqullinnis barbaachisaadhaan si'a amma yeroo hojjennu qulqullinaan hojjechuun waan tokko. Amma afaan Oromoo keessa Amaariffaa makuu dhabuun barreeffama irratti dubbachuu irratti nuti amma asitti yeroo reefu qoosnu beekneeti afaan Amaaraa keessa kan makaa ture jechuudha. Saniin alatti immoo afaan Oromoo yeroo dubbannu afaan Oromoo qulqulluu yoo afaan Oromoo hojjenna ta'e jechuudha. Yoo Amaariffaan hojjenne Amaariffaan guututti hojjechuun rakkoo hin qabu. Yookiin immoo afaan Oromoo haasaa Amaariffaa keessa makuun hin ta'u sanirraan immoo wanti addaa akka iccitiitti ni guddisa jettee wanti nu dhaamtu yoo jiraate si'eena yookiin immoo akka iccitiitti YouTubeota karaa itti guddisan addunyaa mallaqaan gurgurti. Siif himteeti mallaqaan gurgurti. Mallaqaan gurgurti jechuun YouTube marraa'u karamiin YouTubea guddisuu dandeenyaa jettee yoo gaafatte siif hima karamiin siif hima akkamitti YouTube kana gross goonaa jetteetuma interneeta ni gaafata siif hima jechuudha. Isa kana deemteetuma online ilaalta karaa ittiin guddistu karaa viidiyoo akkaataa itti nama attract godhuu dandeessu. Fi ammas subscriber kan kee akkaataa fooyya'uu godhuudhaaf sistema ati viidiyoo irra fayyadamtu. Ammas wanni kan keessuun koppii kan ta'in kan kompiitara wal batee waan bilisa waan ifi keetitti laffaatee ammas ka ifi hojjette idea keetiin xiqqaatu fokkottu waan kan kee wallee namaa duubaan background hin goone waa hedduu irraa itti harkanaan jechuu guddachuu danda'a. Ayyee Zamaanoo yeroo biraa bal'inaan istuudiyootti kan walitti deebinu ta'a har'ammoo kanumarratti waa wal agarree fi yeroo biraa istuudiyootti walitti deebina. Ammas Keenyaa Vaayin nu bira jiru. Keenyaa Vaayin warri amma kaameraa nu fuuldura dhaabbatee nu waraabu jiru. Nama jabaadha. Hedduu galatoomii jechuun hin barbaada. Isu YouTube channel isaa yeroo dhiyootti ni guddisnaa. Wajjin taanee ni guddisnaa fi Telegramii channel nama 3,000 fuudhee naakan. Wow. Irratti hojjedhu jeeti. Dhugaa baay'ee namatti tola. Akkana wanni kun akka baratamu nu biratti Oromoota biratti jechuun fakkeenyaaf ani isaaf yoo niin share godhe kiyyarraa hin irratu. Miti atis isaaf yoo share godhe keetirraa hin irratu. Keetis akkuma jiru ta'e ka isaa guddataa fi jechuudha. Wanni akkanaa nu biratti baratamaa ta'uu qaba. Warri YouTube channel gurguddaa qaban warri YouTube channel gurguddaa 10,000 100,000 qabaniitu jira. Nama tokko osoo share godhe 10,000tu siiseen. Waanyoon hafuu qaban jidduudha. Keenyaa Vaayin warra ganaa guddachuu jiru. Ijoollee ciccimoodha kanaan duras YouTube mataa isaanii guddaa qaban ture sun jala badeeti kan haaraa bananii.
YouTube sanarratti namoonni yeroo dhiyootti ni beeksisna. yeroo dhiyootti nutis gama kiyyaanis gama isaaniitis hojii tokko tokko qabannee ni dhiyaanna ni beekamaa fi isaan warra vaayina qofa hojjetu vaayinni afaan oromootiin hin jiru. So nu jajjabee isaadha Telegram irratti Facebook irratti Instagram Twitter irratti Snapchat irratti waa hunda irratti ni argattanii Zamano xumura irratti wanti dhaammattu yoo jiraate. Waa takka galatoomii isin jechuun barbaada. Reeftaan kiyya kaafanis ni jaalladha. Wanni inja. Sirna maddabar bifa joosa. Amaariffaa kana maal irraa dhaabne booda. Afaan Oromootti jijjiiru deema. Maddabar. Amma isin hundinuu warra kaameraa akka qabdanii nama dura yaatan kun cufti walitti kaafaa oota. Kaafaa Hundi amma kun gochuu kun karaa Kaadha, ati kaadha. inni ka ana kaayoo dhaabbiin kan keetu akkanatti qoo kaadha. qubee kaadha. Inni afaan akkam jirti isa? Amma fakkeenyaaf. Ati kaadha. Ani faadha. Ono. On. On akkana. Ayyaddu galatami. Siizina lammaffaa fiilmaa fi chaarakteera adda addaatiin isin qophoonyu. Kenya vain Kenya vain illee subscribe godha. Ingilizenya waan hin qaraniif na ilaa daddabaa subscribe godha. Ayyee akkasumas subscribe like share godhaa fi fedhii familiin isaanii kanuma waan ta'eef walitti miqqanyaa'inaadha kan baatu amma amma buustanii online irraa kana tachuma godhatanii birma kutu. haadhaan baatu awwaalaa teenya gadi fageessinaa sirri barabbara baasa seenaa Oromoo. Keembollee akkasumatti tachii fi share godha. Online irratti wanni santu na dura dhufa tachamma. Ayyee galatami. San dura dhufa. Haa kanuma godhaa nu gargaara isiniin jenna gargaaris karaa biitii caalaa chaarakteera biraatti walitti dachaadha uummata wajji walitti dachaanaa.